maashaallah tabaarakallaa shiroo akkanatti nama hawwatan osoo bishaan ittiin qicin akkamitti akka dalagnu haga dhumaatti ilaala ana waliin tura ilaala isiniin jedha akkasumallee asitti immoo dinnichaa fi qeesiriin hojjetamee jira eegaa akkam goonee shiroo jalqabarraa osoo bishaan ittiin qicin akkamitti akka hojjennu walumaan kan laallu ta'a haga dhumaatti na waliin tura assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu jarra jartuu hordoftoota kee jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii adaamanni isaanam nagaa isiniin jedhaa fi aan dalagaa maal fakkaata na bira bareeda alhamdulillah egaa asitti wanti na barbaachisu kun warra akkanatti qopheeffadheetiin jira diqqooni ariifadha saniin booda qajeelumaan kara hojiitti deemne jechuudha hordoftoota kiyya bishaan irra kaadheen ture haga shunkurtii uumama jijjiiradhutti bishaan kiyya danfee jira yeroo kamuu gizee ittoo dalaguu bishaan ifadha dura jechuudha itti aansee distii lama irra kaadhaa waa lama hojjetu heedaa akkuma argaa jirtan kana egaa shiroo bishaan osoo ittiin qicin jalqaba irraa kamitti akka hojjennu walumaan kan laallu ta'a haaluma salphaa ta'een distii kiyya irra kaadheetiin jira distiin ho'iteen booda zayitii keenya itti godhanna jechuudha hordoftoota kiyya bishaan keessaa qooru eega bishaan keessaa qooreen booda zayitiitti naqanna tariitiin mootu isin karaa kaaniin karaa shunkurtii bilcheessinee kaanillee dalagachuu dandeenya kara lamaaniinuu akka fedhii abbaati garuu haala kana yoo godhe duuta akkanatti tolaa ni mi'aayaalleedha kanaaf jalqaba distii duwwaa irra kaa'ee distiin ho'ite zayitii itti godha akkasumallee zayitiin tun yookaan immoo dhifama shunkurtiin akka dafee bilchaatu akkasumallee zayitii akka gara ofiitti sirriitti fudhannee gargaara akkas godhuuni haala kanaan tashiroota namooti qadaadaa onni hin jenne keessan tutanne egaa kaallichaa kana yookaan ittoo adii kana shunkurtii itti naqadha itti addaan qoodeen ture yoo tokko ture egas booda eega zayitiin itiin booda shunkurtii itti godhadhee itti qadaadaa hordoftoota kiyyaa asittillee zayitii haganaa ga'u takka itti qicaa kun akkuma argaa jirtan kana isinitti mul'ata jedhee yaada xiqqoo kaameraan gara cinaatti butamee kaa'ee eegas booda qullubbii adii asitti irraa godha ka adii kanatti jechuudha waxiin yookaan ittoon allicaa kun qullubbii hin qabaatin dhugaa hedduu namatti hin tolu egaa kana godhee dhugaa dubbachuuf immoo shiroolee gizee godhan qullubbii wajjin godhin baradheera waan ta'eef waa uummata akka kanatti hin jedhu jechuudha saniin booda shunkurtiif qullubbii eega waliin bilcheessaniin booda qeesirii bifa lamatti jiree gara tokkotti ni faqaqee gara tokkotti ni jajjabatti jiree jajjaba sanitti naqee haginni gallaafu eega siyaasii shirootii innatti shunkurtii naqanna jechuudha hordoftooti yookiin argaa jirtan kana guutumatti mul'anne garuu mul'ata egaa kana gooniin booda isillee ni bilcheeffannaa haaluma salphaa ta'een laaqana ta'ee irbaata ta'ee wajjanna jechuudha waa lama yeroo takkatti shiroo immoo karaa kanaan isinitti agarsiise yeroo darbee isin agarsiisetti hin jira har'allee akka irra deebiitti dalagee waan ofii kiyya dalagaa jiru isinitti agarsiise itti aansee qeesirii akkana ciree kana faqaqee kana itti naqaa ittoon qeesirii dinichaan gizee hojjetan dhugaa hedduu akka mi'aayaa qeesiriin gizee adda sallee xabbisanii godhan hedduu mi'aa jechuudha dinicha hojjoo godhan immoo daa'immaniif illee bareeda eegas booda asitti immoo ka shiroo keenya ilaallaa shunkurtiin bilchaatutti jira kaameraa asitti sisseesnitti agarsiisa akkasitti mul'atu kun kana bilchaatutti jira shunkurtiin kennaaf zayitiin jechuudha yoo zayitii danfatti shunkurtii naqan yeroo namatti fudhatu yoo achiin booda mootu barbaree kiyyatti godheetti jira ganaa ga'u egaa amma barbaree itti gooneen booda yoo diqqaate daqiiqaa 20-15 takkaaf sirriitti akkana suqunnee bilcheessuu qabna jechuudha yookaan barbareen nama gubdi akkana goonee asitti mootu kuni gadi laafutti jira yoo kuni gadi laafee waliin dhoofne kaanee dinichaa keenya itti galfanna haaluma salphaa ta'een egaa waan bareedaa waan mi'aawuu dalaguu dandeenya isiniin jedha hordoftoota kiyyaa asiillee deebinee kana laalla akkuma argaa jirtan kana suugoo keenya haala bareedaa ta'een bilchaatutti jira gizee baay'ee suugoo gizee goonu bishaan itti qicoo osoo hin ta'in xiqqoo misi xabirroo godha daqiiqaa dheeraaf bilcheessuu qabna jechuudha suugoo keenya qullubbii adii amma itti godhe tariitii osoo barbaree ittiin godhillee yoo itti godhan rakkoo hin qabu hangaruu barbaree bilcheesseen booda itti godhe jechuudha har'a maaliif jalqabarraa osoo bishaan itti naqin shiroo duwwaa isiitti godhe waan ta'eef suugootti harcee lubbii sanii amma itti godhe isiniin jedha akka inni sirriitti mul'umunni isaa keessaa hanfanne amma itti godhe egas bishaan bidiqqoota bira godhe itti qadaadee xiqqoo sii tura egaa olitti deebine jechuudha haala kanaan goonee kunoo deebineetiin jirra amma akkuma argaa jirtan kana kaarotii jedhee qeesiriin keenya gadi laafeetii jira kanaaf qeesirii keenya kanatti dinnicha dhildhee qopheessine san itti naqaa jechuudha hordoftoota kiyyaa margaa jirtan kana dinnichallee diqquma itti milikitti godhe jechuudha haala kanaan goonee haaluma salphaa ta'ee mana keenya keessatti irbaata namatti tolu qopheeffannaa isiniin jedha gaduma viidiyoo kanatti na waliin tura
Laayikii keessan immoo ni barbaada. Laayikii godha. Bishaan xiqqoo isii qabitti godhee itti qadaada jechuudha. Jalqaba akkana suugoo hojii sirri suukumuu qabna. Bishaan xiqqoo malee haxuumarraa akka maaraqni illee itti qica malee baay'isee itti qicu. Suugollee akkasuma xaxxaatti godhaatiin bilcheessuu qabdanii. Haadha kanaan bilcheessee egas booda egaa suugoon akkana bilchaateen booda timaatima itti godhadha. Egaa timaatima firee lama yookaan hidda lama faqaqee turee san booda itti godhadha jechuudha. Egaa shunkurtiin daqiiqaa 15 takkaaf shunkurtiif barbareen bilchaateen booda egas booda kaa kunoo kana fakkaataa timaatimni keenya gatti galeen booda kunoo dirri isaa gadi laafeera. Timaatimni uumamaan bishaan of keessaa waan qabuuf bishaan irra buusnu asitti illee kana ni ilaallanna. Dinnichaa fi qeesiriin aga sirriitti ol fudhatutti bishaan itti godhuu hin qabnu. Suugoo isaatiin ol fudhatuu qaba jechuudha. Akkanatti haala kanaan sirriitti sukkuumnee waliin geenne yoo inni dirri isaa gadi laafe bishaan haga danda'e aga barbaanne takka itti qicannaa baay'isinillee garmalee baay'isuu hin qabnu. Kunoo akkuma argaa jirtan kan san booda itti qadaaddanna. Yoo inni xiqqoo bilchaate walitti deebina. Asitti shiroota innillee akkana jirti. Egaa turtiin booda walitti deebina. Kunoo deebineetiin jirra hordoftoota kiyyaaluma argaa jirtan kanaan suugoon teenna bilchaatutti jirti. Shiroo hedduu namatti toltuu fi hedduu mi'oofti baay'ee akka mi'oofti haala kanaan yaala isiniin jedha. Ani yeroo takka takka akkanatti godha. Yeroo takka takka haaluma namni keenya baay'inaan beeku sanitti godha. Garuu yeroo xiqqoo fudhatan malee ka haala amma ani isinitti agarsiisu heduu kun hedduu akka mi'aayee jechuudha. Gita nyaatanii kanaaf karaa kanaan yaala jalqabarra akkana suugoon egaa bilchaateen booda suuguma kanatti harcee shiroo nanna jechuudha. Bakka tanatti sirriitti sukkuma barbaada. Saniin gara kaani maashaallah harka hojii nama nyaachiste isiniin jedha hordoftoota kiyya. Beekaatiin isinitti as dhiyeesse jechuudha akka isinitti onni jedhuuf irra mul'atuu fi kanaaf shiroo gizee mataa itti naqatuu qabna. Haala haga nuu ga'u isaan gizee mataa itti naqannee saniin booda akkanatti sukkumni jechuudha. Eegaa daqiiqaa ariifachiisuu qaba asitti maaliif ni hifatama yookaan immoo yeroo daqiiqaa dheeraa natti fudhate waan ta'eef akkana sukkumni isaa akkana sirriitti haginni firfirii ta'utti sukkumtanii maashaallah shiroo fakkaataa akkana halluun isaa hedduu namatti tola. Egaa akkana sirri sukkumtaniin booda beekaa bishaan naxxanii daqiiqaa isinirraa gabaabsuu fi egaa sirriitti sukkumtanii jettan booda bishaan xabarra godhaa bishaan ho'aa saniin booda akkanatti sirriitti waliin dhooftan akkanumatti laalessaa deemtan jechuudha maashaallah waan akkanatti gizee laalessaa deemnu kana sirri sukkumaa deemnuuf dhumarratti maashaallah hedduu takka bareeddee hedduu akka illee mi'oofti shiroon haala kanaan dalagamte diqqoo isii kaan irraa haga akkana sukkumnu kana daqiiqaa malee waan biraatii miti daqiiqaa kaan irraa diqqoo isii ni dabala waan ta'eef malee onni biraa onni nu rakkisu hin jiru. Akkana bishaan onni itti naqu qabnu garuu bishaan ho'aa malee qorraa miti. Bishaan ho'aa akkana irra buufataa maashaallah bifti isaa hedduu takka namatti tola waan sukkumamuufu ni bareeda. Bareedina isaa caalamoo mi'aan isaa ka addaati. Asinillee kana soogiddi itti godhadhee gara bilchaatutti gaheera waan ta'eef soogiddi itti godhee itti qadaada ol deebina ammas. Egaa hordoftoota kiyya kunoo turtii yeroo booda kunoo maashaallah argitanii shiroon haala sanii haala kanaan godhame hedduu akka isin himuun hin qabu dalagaatiin ilaalaa isiniin jedha baay'istee mi'ooftii akkasumallee immoo namatti tola jechuudha haala kanaan darbutti jirra. Asitti immoo soogiddi keenya dura waan godhanneef waliin geennee qaaraa keenya itti godhanna jechuudha. Hordoftoota kiyya viidiyoon kun akka isinitti tolu abdiin qaba yoo isinitti tole laayik godhaa kunoo cabsee isinitti agarsiisa akka bilchaatee kaanii xiqqoo isii ni hafa. Xiqqoo isiitti qadaanna. Kanaaf hundi keessanuu namni viidiyoo kana argitan laayikii godhu hin dagatina sheer illee godhu hiriyoota keessaniif sheer godha. Akkasumallee immoo koomentii barreessaa qeeqallee yoo qabaattan wanti sirraa ollee yoo jiraate dongoree yoo jiraate barreessuu hin dagatina isiniin jedha. Eegas booda ammallee turtii booda walitti deebinee kunuu soogidda amma itti godhadhaa gara dhumarraa waan ga'eef soogidda itti godhadhaa akkuma argaa jirtan kana shiroon hedduu hojii girgiddaa bakka istoofii kaa'u kana dhugaa hedduu takka jalaa baballeessa jechuudha yeroo baay'ee gizee akkana dalagu. Ni faca'a waan ta'eef haala kanaan isin maashaallah qoqotti jirti halluun isaallee kunoo kana fakkaata barbaree garmalee ittiin baay'isu garmalee illee adii miti jiddu galeessa jechuudha garuu kana caalaa itti godhamu illee ni danda'a garuu ani akkanatti fedha sun akka fedhii abbaati eegasii kan biratti sirra ol bahee kan itti gadi xaxxarannee kara dhumaa ga'u kaanee isiniin jedhaa qimamii ittoo yoo qabaanne itti godhannaa yoo qabaanatu baanne rakkoota akka hin qabu isiin tunuu addasitti nama nyaachisti. Egaa kana gooneen booda xiqqootti qadaannee turtii daqiiqaa muraasaan booda qimamii keenya itti godhanna isiniin jedha hordoftoota kiyya kunoo maashaallah furdatee amma qimamii itti godhe ka amma itti godhe kun qimamii ittoo diimaatii waa hedduu keessaa qaba koloorimaa waa hedduu abusuudaa koloorimaa waa hedduu ka qimamiin ittoo ni beektanii saniin booda itti godhadhee asitti illee qaaraa kiyya godhadhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya.
Egaa kunoo amma bilchaatee jira hordoftoota kiyyaa amma qaaraa keenyatti godhanne irraa baasuu qofa asittillee qimamillee itti godhanne waan hunda geessineetiin jirra. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata ture hordoftoota kiyyaa akkuma argitan kana amma jala dhaamsaa kunuu yoo barbaaddan haala kanaan amma dhiqqoo waliin geennee amma gahee jira yaaduma malee saniin booda laaqana keenya dhiyeeffanne isiniin jedha turtiin keessan hanga dhumaatti haa ta'u warra gammaa ilaaltan. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata ture hordoftoota kiyya like share gochuu hin dagatina yaadaaf keessanillee barreessuu hin dagatina amma akkuma argaa jirtan kana gara xumuraa ga'ee jira waan ta'eef istoofii keenya jala dhaamfan jechuudha. Kalamaanitu jala dhaamsa istoofiin kun jalallee dhaamsan dafee qabbanaa'u gadi garuu akkuma argaa jirtan kana maashaallah tabaarakallaa isiniin jedha. Akka isinitti tolu abdiin qaba kunuu kana fakkaata isinillee ga'ee jira haadha dhiqqoon ariifadhaa dhiyeessuu hin dandeenye asuma irratti akkanatti ilaalaa isiniin jedha sirrisee isinitti agarsiisa. Shiroollee akkuma argaa jirtan kana kunuu kana fakkaatti furdatee bareeda ta'e jechuudha. Haala kanaan yoo hojjetame bitaa kanamatti tola kanaaf karaa kanaan yaalaa isiniin jedha. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata viidiyoo biraatiin inshallah yeroo dhiyootti walitti deebina hangastuu hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyana qabaadhaa horaa bulaa hedduu akka isin jaaladha isin kabaja isiniin jedha hordoftoota kiyyaa marti keessanuu. Egaa ulfaadhaa galatooma warroonnis dhiyeenya kana maatii nyaatatanis baay'ee takka galatooma ulfaadhaa jalqabarraa horrii nama dhuftanii egaa hundi keessanuu naaf jiraadhaa galatoomaa isiniin jedha. Warri osoo subscribe godhi ilaalaa jirtan immoo rakkoota kan qabu subscribe godha. Egaa haga walitti deebinutti nagaan naa bulaa halkan gaarii fayyana qabaadhaa.